thousands kumaantamaan kumaandoon leenjii gahaa qabdu ijoolleen qilleensarra yaatu ijoolleen akka soonsatti diina idditi ijoolleen ibduuban deemine dilli sun oomishamtee maaliif deemtii nuumiti OPDO nuuni beeyti nuumiti OPDO ni beeyti ijoollee leenjii gahaa argattee Oromiyaa keessatti waraanni akkasitti eebbifamuu jechuun Oromiyaan qabatamte jechuudha. Oromiyaan qabatamte jechuudha. Oromiyaa keessatti beekadhaa biyya ollatti miti. Gaara keessatti miti. Ummanni bahee waraana fi akkasitti eebbifachuu jechuun Oromiyaan bilisoomte jechuudha. Waa xiqqoon dubbachuudhaa deema. Waan san nama keenyaaf hin galle. Silaa guyyaa sun guyyaa irraa hafanii miti. Guyyaa miliyoonaan kaanee achitti argamu qabna. Keessattuu diyaaspooraan miliyoonaan silaa ibduru nu himanii. Silaan ifduru qofa qabaadhee caffeeraan achitti argama bakka eebbaasitti isaa walakkatti argamee hamilee kennaaf. Wajjin beelellee wajjin dheebodhee hadhaa qabsoodhaa irra deebi'ee habbuuqsana. Oromoon wanni kun hin gammachiisin Oromoon waraana kana arkee abdii hin qabaatin. Waan takka hubadhaa jira keenya. Waan takka hubadhaa. Oromiyaa handura Oromiyaadhaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoodhaa kumaantamaan leenjii san fakkaattu argattee gugabbahu diina keenya hangam takka hamileen cabte. Diina Oromoodhaa warra Oromoo billeessuu barbaadu, warra sabboonummaa Oromoodhaa cabsuu barbaadu, warreen daangaa Oromiyaadhaa diigee jijjiiruu barbaadu, warreen ummata Oromoodhaa akka mataa gaqqabatee nafxanyaa jalatti caphee maalummaa isaa irraanfatee bulu barbaadu hangam takka hamileen isaanii cabte waraasa arkuudhaaf. Hangam takka hamileen isaanii cabte, hangam takka abdii muratan. Wanni diina keenya abdii murachiisa. Wanni diina keenya hamilee cabsaa hundinuu waan hamilee teenya jaaree hamilee teenya ol nu kaasaati. Akkas wadha ilmaan Oromoodhaa abdii qabaadha. Waraanni seenaa qabsoo Oromoodhaa keessatti waraanni hangas takka heddummaatu Oromiyaa keessatti leenjifamee hin beeku. Waraanni hangas takka heddummaatu seenaa qabsoo Oromoodhaa keessatti Oromiyaa keessatti hangas takka leenjifamee tasuma hin beeku. Tasuma miidiyaaleen OPDOdhaa haawwanii fi manguddoodha salfii galchanii irgichaa utaalaa jeniin Abiy Ahmed waraanni harkaa dhumee harkaa fixatee qeeroon jalaa diddee qeeroon lechisus waboggalti tuun harka kenniti jalaa diddeeti haawwanii fi manguddoo gabbaati ispoortii dalagaadhaa juntaan loltanii shanee loltanii kanaa miti muyaa balib ነው qeeroon Oromoodhaa bakka dhaquu qabdu ni beeyti eessatti ka leenjifamuu qabdu qeeroon Oromoodhaa tolchitee beeyti leenjifamtee eenyuun loluu ka qabdu qeeroon Oromoodhaa tolchitee beeyti beekadhaa qeeroon dilli gartan sun qeeroo Oromiyaa guuturraa baate qeeroo Tuulamaa Wallagga Jimma Hararge Wallo hundaatu dhaqeechin leenjifam gaafa qeeroon tun bobbaate Oromiyaa eessa fagahuudhaaf ta'ani eessa dhaabbachuudhaaf ta'ani diinni keenya kam tahuudhaaf ta'a asumarraa miizaan irra kaa'atii ilaala. Asumarraa miizaan irra kaa'atii ilaala. Addunsummaa Oromoodhaa manguddoodhaa fi haawwan walitti qabdee haawwan saddeetaan deemu hadiriyaan deemu hashiitaan deemu kaakufa as garagala achi garagalaadhaa miti. Qeeroo fi qarree soonsaa jira tan gabrummaan onnee gubde kanaa jira karaa kayoom leenjiir katee kan diina bobba'u guyyaa isaa eeggachuu dadhabee jira kan saba isaa gabrummaa jalaa baasuudhaaf sigara ABO'n qeeroo akkasii qarree akkasiiti ifatti makiinaan meeqa marsiteeni wow baajenni waan sanii bee maallaqa laafaan seena maallaqni waan saniif bahe leenjii san eebbisuudhaaf miti eebbisuu qofaaf horiin bee laafaan seena maalayyaa leenjii waraana kumaantama sadarkaa kumaandotti leenjisuudhaaf bayii hangamtuba waan takka wanni isii dhaabu
ilmaan Oromoodhaa kan diiyaasporaa jirtu abdii qabna yes abdii dhaqam abdiin teenya wobo abdiin biraa takka illee hin jirtu abdiin teenya wobo fuula keenya yeroon kar tokko deeffannee waraanni Oromiyaa kutaa hunda keessatti akka leenjifamee akka ba'u godhuu danda'uudha qabna san godhuudhaaf murtii qabaachuudha qabna dhaabbii qabaachuudha qabna murtiin teenya dhaabbiin keenya waraana bilisummaa Oromoodhaa ijaaruu fi kan ijaarame cinaa dhaabbachuudha waaw kalee niin gammadee ol burraaqeetiin maaliif silaa waraanni kun jiraachuu baatee Oromoon bara dhibbaantamaaf awwaalamte beekadha silaa waraanni kun jiraachuu baatee maalummaan keenyaas badde Oromoo ifiin jechuudhaahu sadarkaa qaanfannu gahuudhaaf teenya silaa waraanni kun jiraachuu baate waraana kanaan rabbiin kafana nu qabe rabbiin badirraa nu dandamachiise waraana kana if kenninee akkana madura je do you remember if kenninee diinagdeedhaan cinaa dhaabbachuu qabna warri danda'u qeyroo fi qarree biyya keessaa gaafa dhaqanii lubbuu isaanii kennan nuti qabeenya keenya gannayn gargaaruun dirqama kun kadhaadhaa miti waan dhufee aboo maallaqa lubbuusaa aboo kottaa woboo gargaarra aboo rabbii jaa kottaadhaa miti dhayxee woboo akkami gargaara karaa kamiiniin ergaaf maallaqaan ganaan lafaa qaba yoon kum dhibba lafaa qabaadhu 50 woboodhaafiin gumaachuu barbaada eesaan ergaaf arra sadarkaan irra jirru sadarkaa akkasiiti arra sadarkaan irra jirru jireenya kiyya bireedaan asii qabu kana dhiisee wobottiin dabalamaa filmaanni keenya lam dhaqeetii wobot dabalamee lubbuu gumaachamo yoon astaa'een irra faayidaa qaba yoon maallaqa gumaachee fi gaafii kaniif gaafadha diiyaasporaan gaafii kaniif gaafadha filmaanni biraan jiru yoo maallaqan qabaanne yoo asi faayidaan qabaanne dhayxee achi lubbuu ta'e kennu yoo immoo as jiraachuun kee irra bu'aa qabsoodhaaf qabaate ala kana dalaydee waan dalaydu walakkaa woboodhaan gargaaru yooni maalummaa kee qabaattee jiraachuu barbaadde yoo nama taatee jiraachuu barbaadde yoo oromummaan akka jiraattu barbaadde joollee tana cinaa dhaabbachuun ilma Oromoo intala Oromoo hundarratti dirqama karaa biraatiin waan takka wanni isiniif jara keenya mootummaa Abiy Ahmed facaatee diidee jirti amma duraan kadii gujiro woboodhaa fi TPLF akkasuma qabsaa'ota mirga fiitiif falmatu sabaa sablammoota waan danda'e hundaan dhiibbaarra godhu jirutti diigaadhaa ture ammaan tana mootummaan Abiy if diigaadhaa jirti amaarri Abiy garagaleeti badii kana hunda ka hojjate Abiy Ahmed hogganoota Oromoodhaati malee nuu miti jeete amaarri duuba garagalee biyya ustii kanatti waywaachaadhaa jira nuti harka keessaan qabnu nuti dhiiga gannaqame hundaahu Abiyyii fi hogganoota waraanaa ka Oromoodhaatu dhiiga kana hunda gannaqee warri biyya diigaa jiru Abiy Ahmedii fi hogganoota waraanaa ka Oromoodhaati nuti harka keessaan qabnu addunyaa koottaadhaa nu idduu seenaa janiitti carraa tokko hafeef laallachuudhaaf biyyoota westii kanatti haasawachaadhaa jiran maal godhanii Abiyyitti garagalanii namni Oromoo gurgure namni Oromootti garagale booddeen isaan turtu namni Oromoo gane ni ganama namni Oromoo xiqqeesse ni xiqqaate namni Oromoo ajjeese ni du'a ka Oromoo hidheesse ni hidhama arra maal nuti diinaa miti mootummaan PPdhaa yookaanis mootummaan diktaatarri Abiy Ahmed jaaratee deemuun ifii wal diigaadhaa jirti jarri Amaaraa itti garagalee jira akka Amaaratti dhaabbatanii itti garagalan illiitiin Amaaraa dura dhaabbattee jirti deebisi yoo gad deebine karaa OPDO'n if keessa wal nyaachaadhaa jirti jara keenya dhageeffadha OPDO keessa gareedhaa jira garee Shimallis garee Abiy garee Taayyee hagafitti garee numa qaba garee Taayyeedhaa gareen Taayyeedhaa hangaasaa fa'a Saaliyaa Saamii fa'a Maarree fa'a warra ammaan tana badee afaan qabatee qarqee taa'u kana hundinuu OPDO keessatti hanga dandeetti garee mataa fi ijaaratee garee qaba
garee san keessaa amma takkaa ol ba'e gareen tuun garuu takka hamilee cabinsaa irraa mul'ata abdii murachuu irraa mul'ata sadaffaa oromoodhaan wal dhabnee jirra gareen silaa nuti bira dhaabbannus kuftee jirti eeysa gorra garam qabannaa keessiran ifiif wal diigaadhaa jiran nuu achitti ifii wal diigaadhaa jiran oppidoon kopha ol diigu jirti yoo ol baafte mootummaan PPdha duraan mootummaa Amaaraa itti bulchitu mootummaan Amaaraa itti garagaltee Abiy afaan deebitee biyyoota wasiitee wajjin haasochuu eegaltee jirti Abiy Ahmad maraataadha kan hundi qoon qabu maaltu deemu jira qoon qabu inni chuma gabbee ibsa baasu guyyaa guutuu maraataadha Facebook irra oolu guyyaa guutuu commentii Facebook bisa oolu Abiy Ahmad dhiiroo maaliin katabaadha yaadaa oolu Facebook irratti maaliin jaa injifannoo maaliin himaadha Facebook irraa yaadaadha oolu marataan if jala argu immaddiin argu waafirraa laaluu hin danda'u hallayyaa keessaan baane keessa duraanuu seenee amma san keessa gaffagaachaadhaa jira mootummaan Abiy ifiif if diigaadhaa jirti jechuudha yeroo kana keessatti yeroo mootummaan Abiy nuu achitti ifiif diigaadhaa jirtu ifiif nyaachaadhaa jirtu kanatti yeroo mootummaan daariixee bittinnaawaa jirtu keessatti yeroo hoggantoonni isiidhaa ifii wal afaan deebi'ee wal nyaachaadhaa jiru keessatti yeroo hogganoota PP iddutti wal amantiin hanqatte keessatti waraanni bilisummaa Oromoodhaa kumaantamaan leenjifamee akkatti qilleensarra yaa'aa jira. Are you guys not happy? Hin gammanne? Kun isin gammachiisu? Yeroo mootummaan diigamtu keessatti yeroo waraanni keenya leenjifamee qeyroo fi qarreen kumaandoon akkatti qilleensarra yaatu isin gammachiisu? Sigale kanaaf burraayinaa jechuudha gammannee kanaaf utaallaa jechuudha diinni keenya nu cabsuudhaa keeti ifii wal cabsaadhaa jira diinni keenya Oromoo awwaaluu keeti ifii if awwaalaadhaa jira awwaala Oromoodhaa qotan taayyee faadhaatu seenaa jira taayyeen osoo ni bakka shimallis alaa bu'aa yookaanis dhagabar kadheetti qooliin hiiqaa xiqqoon goonmaan harkadha juuti godina Shawaa kibbaa keessatti gorsaa godhanii muudan taayyee dandaadha mee ifa jeessamu bishaan qoritti fajjeessamu miseensa haada laaliitti fannisamu mee laala wanni hangatti deemuun yeroo hundaa waan gootu keessatti waan dubbattu keessatti waan barreessitu keessatti hangatti deemuu gaarii danga eeggachuu hedduu gaarii extreme deemuun gaariidhaa miti taayyeen ammaan tana qabsootti fakkaatteeti amata sadi guutuu Oromoo arrabsaa dhaabe girrisa maarree hattuun maarree biyya diidu shanee Oromoodhaa waan hin jirin qabu qabsaa'ota Oromoodhaa hidheeti maggarajaa duubaa ragaatti ba'e gurbaan kun ragaatti baay'isa warra Oromoo arrabsu warra Oromoo gandaan qoodu warra Oromoo amantiin qoodu wali qabatee jaaree mindeessee mindaa kenneefi social media gubbaa amata sadi guutuu Oromoo arrabsiisaadhaa ba'e Oromoo amantiidhaan gandaan kutaadhaan gosaan addaan qoodaa ture gurbaan kun isaaf taayyeen umaan beeku taayyeedhaaf wanni godhaa ture turundi qabsoodhaaf ta'a qabsoo oppidiyoodhaa cimtuu keessa turree namni hanga kiyya qabsoo godhan jiru maaliif inni qabsoo arrabatti beeka inni qabsoo Oromoo amantiidhaan qoodu kutaan qoodu gosaan qoodutti beeka taayyeen qabsoo akkasatti namni hanga isaa qabsoo godhe tokkollee hin jiru bara sadeen kan kanaafuu aangoodhaa if eegaa ture maal ta'uu taa beektanii dhageeffadhaa maal ta'uu taa oppidiyoo maal gootu beektanii shira hangammaa oppidiyoodhaan Oromoo irratti dalagame hundaahu Oromoo ajjeefamti Oromoo rarraafamti Oromoo hidhaa keessaa guuramtee ajjeefamti warra Oromoo amantiin kutaadhaan gosaan arrabsee addaan baase hunda
بدي أوبيدون فوتيتي تايي قبا خيسي تايي رافي ورسا فكاتو يرو وابدو بودا هدمو رافتان شافين ماليف كنجا ناقا بدا شافين ماليف كنجا بيتني كوني آدا أوبيدو راتي عمل أوبيدو راتي يو أرومو أوجي ولدتي أرارم نغرتي لك إنوا أوبيدو وانغاري غوتي غربا كيرو دان غرسا يچاتو غربا هوغنوت أرومو كيساتو غربا halka walaka irriba khee shane je barsatu re o pidoni hite jirti inu malak kishmalis waya da khan tayiru rahidi fajinni akagarte oromo tasgabboytu fi tayye qonnisa khatti anu hida kana naqabadda chaffera mismal je jana qabadda badi khana hunda lakawanit irkhani tayye dandada jawhar ma makkan magaraja dubaragat basetti daqe roommate wajin tawdatan man hida da khaysetti أوبيدو خيسا ماسي نموت هدوراتو هدمو رافتا كوني نمني عمل أوبيديو دا عمتا دي دمي تربان إسان تيب اللي في دلقادا ترمبيخ نمني برسا دين كان جلد ديمي فانا دوات آجرو كان تلچي أكا غارب بيخ أكا غارب بيخ ورين على الراغالي أوبيديو تيخون أما وكيف كان دبن دران غريك أو تسلا غريك أو چورن تور كون غري تايي دات جولين شاوتو بكلمتي بافته كون غري تاييتي كون غري شبلس باتي تكبود دغونتي سواي ساني اما ودي جيران فيلماتا مودا مو بيدون دنگد المود رايغله وري غرا داف قچوما الاغله هند ساني خوتلي جيران ميلا لما يوابريسني تنخا واتكم بريس قلبين چبطه حملين چبطه اكه اني خيسي جيرو مانتنا انو ما في ربي تو كچابه انو ما اسطل چيبي ربي تو كچ خيسه ومي بي خم تنخا اكه اني خيسي جيرو مالك بسلان ديغرو بات مالك بسلان تاي جلغرو بات شملس جلغوري مالك بسلان دران غري رو ياد ابي خي قبد يو خاسلان دران هدو قبد نامس انتاي مالك با لبون كيس غلت جرت انو ما اسو مي فيزو كرت چفيرا مسكا تنخا فيسبوك رتو ميتي ربي توكيتش إسا خلقيتو أكا إني خيسي جروبي خايتو the same all others وري خوني السنو وري على أقل هندي ساني لين جو باتر رأي قلي of course they know سياساني بيخاني الراخنة فائدوينيتي واركنات أفقلن وري على أقل هندنو أكا موتومان كن كفور آديمتو أكومان أم بيخو تساني بيخن بيكردا خان بيكردا خان والله يعني أكومان أم بيخو تساني بيخن موتومان أبي آمد أكا كفو ديمت أكا خراهن دامر فمتجر أكا الدنيا نقوتون حليب they know so كمال قدا الروني متى لفخاني الجأني تعنيف كارغورا ولالا نوتي الراس تفيرا مسفان بوني دبل خليس تا اجني كرچاتو تنخافا ابو تا ربي جا لينچو باتي ابو دابد ربي جي نات سايوا ابو امين جندي داغتاي قبسو رمو دا اوسو بيتو اوسو اورمون اكمل سو بيتو غراي چدايتي دينان دلغنيتي ابو غدابدو وجي قماني في فنت أو قطع جنيد دمنيتو لكي بو تورمو داني فغاتينو تيرتي متاخي نيايو واركني ركو حساباني بس اوكي تورمو دا اورمو سو بلسومتي نوتي جرخان متنيتي اييه اورمو بلسومتي جرتي اييه نرغي اورمو دا اي گمي جرينه وانيانا جريتو گلنيمي وسو اونن ساني دغابي توتي افك جبني افسوبني غراد ان سوبمني گلن الرجرو أكوا وني إسايادن سون قل من جهني تلتني بيخن وري ورقاق أبو أدي بأجر وري ورقاق أبو قرو أصل لي دي أم بيخنتي يكا إثيوبيا خيسد دلقمي في قافة مودافتان بكردا قافة مودافتان مالي في موتو مان أمريكا دا الدروم مادان تمرقا إثيوبيا خيسد إيتامي جينوسايد إثيوبيا خيسد قدامي كان هردفا جرتو موتو ما أمريكا دات موتو ما كندا دات يوروبيا يونيني جرخون هجو أسديبن
warri isaan genocide maqaa mootummaa abiyyiin irratti dalgan kun yoo himatatti banan bakki seenan hin jirtu. Warra jireenya ifii gurguree jechuudha. Warra jireenya ifii balleesse xiqqarraa qabee namni abiy deeggare hundinuu itti gaafatamuudhaaf ta'a. Especially during this genocide, during Tigray genocide, during Oromo genocide, namni abiy deeggare hundinuu itti gaafatamuudhaaf ta'a. Maaliif haasofni kee hundinuu galmaa'ee ta'a, waraabamee ta'a. Wanni ati barreessite hundinuu Facebookiitu kaampaanii ragaa sibba. Ati delete godheetta. Waan badaa barreessiteeti delete godheetta. Garuu kaampaaniin Facebook, they can pull out anytime. Sitti as baasan guyyaa kana jette, guyyaa kana dubbatte, guyyaa kana barreessite sitti as baasan. Warreen genocide kana deeggaree jechuudha. By any means. Addunyaarra lubbuu namarratti murteessitee miskiina lafarraa duguuguun hin jirtu. The whole world is against genocide, any kind of genocide. So, warri deeggartan, abiy deeggartan hundi itti gaafatu teessan gaafa as deebitanis gaafa Ameerika deebitanis, Kanada deebitanis, Awuroopa deebitanis, Keeniyaa baqattanis itti gaafatamuudhaaf teessan. Kanaan jaa ilmaan Oromoodhaa hundi baga gammaddan. Waraanni keenya baga rabbiin kanaan isin gahe. Hoggantoonni keenya hoggantoonni waraana jabaadhaa isiniin boonne.